أبا مناخي يرو هركة دوا غرمنا دفو فولت تنقورين أبا مناخي تيجي جود maybe مانغو هركة اللالين موزا هركة اللالين ديروني كون شمرن إنساني واقو ستان إدو جالتان شمرن خيوك أبان نجالتان فكينياف مالك أيو فيدي يو تخني يو سرتي قصتي قرار باستي والبرد الدبرستي قوي أبا من يصير كتير فوتة تجباستي خنتيف جرين يساق يسات وي بريسيتي أنيونو أكا أبا من خيتير تيجيفن أكت يجيفت هنا يمين مالي في جارسا في جارتين إيجا دلومن يو خامو إيجا عمري ساني ديم تبودا مالي في جتش بعدا والدربتا أما فكاني أخو خجرو نموت عمري دان ديماني إلمان خدام ألم وجد ألم فاراتو وقاوان تكجي إني أرسل ديم ربي سيادرب بس إنجان هم مالك توبدن دي أشما هركفوني هردفتوتا خينيا خبجمو هو هردفتوني خينيا قالين غوتو الدنيا جرتن فيديو خينيا ورين نفداوتن هند خيسانو غلطوما إيجا خبجمتوتا داوتوتا خينيا سجنتا خينيا قويا رانتنا إيجا لندورتي غلطة خيساني نيجلا أورمون غا هدودا أمانتي سدودا كبا ورين دل الدنيا جرتن نجني بدادا نجيني خينيا سلامني خينيا خنجال لاف نجا بكم جرت مرت ورموتن كو علي سنادا كابو أميري في بكلان درورتي سنينجا نجا جودا اتيان سودا نمو فلنو خيسان نقول تنين داوتشو خيسانيف قدا يسنجلاتهم فنا قدا يسنجالنا خيساتو سجنتاتي نياكا كانت جبيسني حجنو إسنيوتو نقول جرا أملين داوتوني خينيا قنتان وكان كومنتين يعني سنجلا بريستان الدومالي نجارة الدومالي أكا جباني دلقو جرو نقولو جرتاني خلنا نقودان يادا وني يادا يشعلون جرو هدو سنجالنا لغا هدو سنقابنيا قالوا مخانان يادا خيسان سغنتانا ديفام بكلا خرطنا ولي سغنتان قويا رانتنا أكما جتو دواي جاللا ديو تنا كتا هدو سنفجاشا جرتي سجنتا الرات نمو خان أدقودو هاتي مناتك جارسا إفي جاللا جارسا إسي تيوالين قبضو أكمتي إيجاتشو قبضي خانجو واسودم لفخينيا جرا وانتو تصدم غايلا خيست إيروني دوبرتو ترى بربادن خدوبرتين قدو قبضو خجني خاناندرو دوبني دواتوني خينيا بايين سجنتا سنجاني نقافة شاجران الرجل كمنيتي جرا جتشو دا سبونسرا كمنا عمير سجنتا خانمو سبونسرا خانو قد قويا رانتنا channel B-Boy Abdata jo. B-Boy Abdata. B-Boy Abdata channel harea gana wan heddu irratti hojjata. Channel kanammo akkuma video akkuma jecha kana ammanta nurra dhageessanitti description irra ni jira. Achumaan dhaqaati subscribe godha. Channel B-Boy Abdata ja. B-Boy Abdata kajo kana subscribe godha fi wala gargaaru jechuudha. Namoota Oromoodha channelota isaanii subscribe goda fi channel khana subscribe goda da ise sponsor saganta teenya jechuudha nutis amir buna dugati buna isinin dabin jani oromo buna fi naga isinin dabin jani buna fi naga isinin dabin aduinu jika mali chisi abo de mana dugati jirta sayid bunalle walma bunalinda wanna kuna ada tenya miti lakin farajin dalti nuti wada kara khana goda amir tiba kam tu noy abo kana do Duh gila banget deh sih bo, naran itu amas. Video kayak sana basu dem ta. Akka sih channel B-Boy Abdata subscribe goda channel Roras Tube Panafis Hare tana subscribe goda channel amas Bikila Tube jo channel Bikila subscribe goda jirtan amalle jabat dati subscribe goda Bikila ko famiti khaysan hunda khaynya ko famiti khaysan hunda
بيبوي أبدتها سنيس أبدتها قفا متي خيني هندا خنافو channel جولة تينيا channel جولة أورمو مرة هو subscribe قدو أكه هندا غني جنا كمان ما مي خرس كنتاسين sponsor namoonni nu godhuu baaddan akkuma biibooy abdatatti sponsora nu qunnamtanii nu godhuu dandeessan sagantaa teenya tanarratti nu hojjedhaa hojaanis baadiyyaa miti gaara keessallee dhaynee waan uummata keenya barsiisu ni hojjanna sponsora isinis nu godhuu barbaannaan nu qunnamuu dandeessanii jechuudha wantoota soddom gaa'ela keessatti dhiironni dubartoota irraa barbaadan takka jennee galuudhaaf jechaati jira jechuudha Amir gaaf tokko akkana ture haadha manaa takkaatu ture hedduu bareedduudha haati manaa jechuudha garuu bareeddu daawwattoota keenyan geessu bareedominaanii hedduu bareedduudha amma kana maal gooti saayibdicha tokkotu jira abbaa mana isiidha jechuudha saayib abbaa mana isiidha mana dhufa oguu mana dhufe waan gaggaarii dalayti abbaa mana isiitiif nyaata dhiyeessiti way kenniti abbaa mana isii kana hedduu malee qaaddamti nu malaala saayibdichi nu malaala guyyaa gaafa kaanii haadha mana isaa bira dhaqe haati mana isaa tun hogguu inni alarraa dhufe fuula gurti hogguu inni tana fidi jeen ta biraa fiddi tiyya malee jetti abbaa mana isii kana dhageessu satiyya tana rabbumaan nama najjallisee tana maatuu qaceeltuudha jeeti tanuma saahiba isaa tana lallaala inni amma boodarratti akkam godheetiin saahiba kiyya kana jalaa jaartii tana baafadhaa jeeti yaati baasuun qabaa ajaa'ibaati sanciisa namaan qabu baasuun qabaa jeeti yaade maal godhe abbaan mana isii kun xiqqoo qabeenya qabaa abbaan mana keetii kun dhalaalee yookaan shamarran hedduu wajjin jiraa jeen ni jira haya dubartoonni kun bara yeroo takka takkatti dogongoruu malan ni jira haya duba yoo jiraate an kana jala maaltu na teessisaa jettiin waan dhuga waan si teessisuun qabdu qabeenya ni qabda irraa qooddadhu bayii jaan akkam godheetiin jalaa baadha amma akkam godheetiin jalaa baa malee ogguun bee maaltu na mudataa yaadni jiru sammuu isii keessan dhufu akkam godheetiin jalaa baa yaada jiru sammuu keessa dhufu jalaa bayii jeen haya qabeenya irraa ni qooddattee mana murtii ni dhaabdee mana murtii dhaabuudhaaf karoorfatte akkam gooteeti garuu abbaa mana isiidhaa kana ga'aa hin jirtu kana adda baate laalamma waan takka yaadu qabdi maal goote dubartoonni kun malan dhabdan dhugaa malan dhaban waan jusan asirratti hubannaa jechuudha maal goote abbaa mana isiitiin keessummaa yaamii jetteen aranaatu si afeera nam 15 saayibboottan isaa abbaa qabeenyaa walitti qabee dhufe mana warra gandaa guutuun ni amteetuma warra silaa distii hogguu dalagu soogidatti naqu saniin nyaata arraan tana bushaawaa godhaadha jetteen afeerraa dila kanarratti hogguu nyaata dhiyeessanii nyaatan nyaanni kan nyaate hundi taruma takka tuqatee dhiisa bushaadha intal ati boosa'ummaa qabda jechuun bakka ogummaan qabdu nyaata bushaa nama kennita ati na xiqqeessite jeeti namumarratti itti qee ati kanamarra na xiqqeessi jaarsummaan qabdu oggeettu amma sababa uummattee jirti jechuudha neeqe adda baate eenyu dura dhufa dibicha duraan malatti baase kanuma saahiba abbaa mana siisanii jala dhufa qabeenya irraa qooddatte san inninis tooftaan irraa qooddachuu yaala ni qooddata akka qabeenyi qooddame abbaan manaa filmii sanni naqaa isaan lameenuu kunis jaartiidhaan wal dhabee dirree hafa abbaan jaartiinis abbaa manaatiin wal dhabdeeti dirreetti haftii jechuudha jireenya bultii keessatti wantoonni namni irratti eeggachuu qabu hedduu gurguddaatu jira kana sagantaan teenya ni ibsa jechuu waan argaa ammaa kaasne kana jalqaba irratti sababa kamiifuu abbaa mana keetii sagalee ol kaastee hin dubbatin Ameera kamiin ilaalta egaa abbaa mana keetii sagalee ol kaaftee itti dubbatin jechuun abbaa mana kabajaa qaba abbaa mana kee kana sagalee tasgabboytuudhaan yaa abbaa mana kiyyaa jettee dubbisuudha amma waan takkaa jira gaa sagalee ol kaastee dubbisuu
rakkina maalii akka ta'e hin beekne khabiira ganti guutuun khabiira jee akkatti akka buluuf kana. Haati manaa gari jechuun wanni isiin gootu ha alarraa jechuun kabajaadhaaf khabiira jedhanii akkatti ala dhaabbatanii eegan kana ol seentee boo Muhammad jettee akka kaafte sagalee. Khabiira. Rakkoo maalii akka ta'e hin beekamu. Abbaa manaa sagalee ol kaastee dubbisuu fi abbaa manaa kabajuu dirqama ta'a jeeti yaada. Khabiira jechuun nama ganda keessatti beekamaadha. Kan namni hundi kabaju fakkeenyaaf akka damiinaa kana jechuudha. Dhugaan abbaa mana isiidhaa sagalee ol kaastee yaamuu jechuun yookaan sagalee ol kaastee yaamuu jechuun maal mul'isa beektaa? Amma fakkeenya abbaa yaamichi kun akkaataa qaba. Fakkeenya meesarratti haa kaasu. Dubartii takka yaamtee feetu jaaladhu feetu dhiisii namuma nagaa kana haa ta'u. Abalu jettee ogguma yaamte maaliif hoo maal jette maaliif na yaamte yoo siin jettee fi ooyi yoo jettee qamarra miira sii kenna. Akkanaa jechuudha. Bultii keessatti sogguu gamana deebinu abbaa mana keetii yeroo si yaame sagalee ol fuutee hin owwaatin maal taate maaliif na yaamta maal barbaadda maal ajamte isa kun maana eeyyaamaa oola miti ooyi tasgabbaa'e. Jaalala mul'isaa jechuudha. Dhiirri ammoo shamarran akkanaa kana fedha. Waan dhiirri dubartoota irraa barbaadu haasa'u jirra. Soddom jechuudha. Har'a kudhan laal. Kana irraa barbaada beekuu qaban kana shamarranis dubartoonni keenyas kana beekuu qaban abbaa manaatis haa ta'u nama biraatis haa ta'u yaamamnaan sagalee tasgabbooytuudhaan owwaachuu akka qaban dhiironni kana barbaadanii jechuudha. Lammaffaa dadhabina abbaa mana keetii hiriyaa kees ta'ee maatii keetiitti hin himin. Dadhabina qofa osoo hin taane jechuudha gaarummaa abbaa manaa keetii abbaan manaa kiyyaa nama akkanaatii nama gaariidha abbaan manaa kiyyaa akkana naa godha abbaan manaa kiyyaa akkana naa taha kana jechuun dadhabina isaa qofa osoo hin taane jechuudha gaarummaa isaatu nama biraatiif yookaan immoo nama geeleetii jettee himtuuf himnaan ati abbaa manaa keetii dhabdee jirta. Assalaama. Kana beek. Asirratti wantoota hedduutu jira. Reefu barkaasnee jira. Oromoon oguu dubbatu. Makmaaksii dubbii mi'eessaa dubbii busheessaa jaanii. Oromoonni ogguu haasan waan takka fakkeenya godhaniiti haasawni fakkeenyi waan sanii waan san guututti ni ibsaa jechuudha. Amma durarratti reefu waan takka tanii naaseetu jira jechuudha. Amma kun jechuun wantoonni san kana ni ibsan amma dadhabina abbaa mana keetii cimina abbaa mana keetii amma gurbaan reefu jalaa baafate san dadhabina abbaa cimina abbaa mana isiin beeka dadhabina beekee jira itti fayyadamee jira jechuudha. Akkanatti namni bultii keessatti nama fayyadamuu danda'a. Dadhabina abbaa mana keetii hanga fedhe abbaan kee dadhabaa abbaan mana keetii dadhabaa yoo ta'u taate gabbaatee hiriyoota amma waan akkanaatiin mul'ata hedduun ni ilaala. Shamarran hedduun bakka bunatti uummanni keenya garuu safuus ni qabna dhuga Oromooni. Namoonni baay'een garuu akka agaraa jirruu fi odeeffannoo an qabutti bakka bunatti namoonni shamarran laale bakka bunatti wal yaaman. Bakka buna wal yaamuu san beekadhu wayii barbaadanii. Oduu barbaadan. Amma nuti tokko tokko yeroo takka miidiyaa farra dhaynee ilaaluu dandeenya. Miidiyaa irra dhaynee oduu ilaaluu dandeenya. Garuu bakka itti wal gaansanitti dubbii barbaadan. Fakkeenya shamarran tokko tokko ni jira warra hedduun ni beekanii shamarran tokko tokko waan mana namatti harkan naabitii anis tana naabitii antanaan fedhaa ammaaliin fedhaa jaanii warri haasaan ni jiran. Eessatti harkan waan san oduu bakka bunaa sanii jechuudha. Oduu bakka bunaa san. Buna wajjin dhugina jechuu baattooti. An akkas hin jenne. Buna laal bunni akkaataa qaba. Buna Oromoon oggoo dhugu wal eebisa. Wal eebisa. Malee iccitii walii baruudhaaf walii nama tokko tokkotu jira kabuna si afeeru maali jee iccitumatee baruudhaaf. Iccitumatee baruudhaaf. Si afeeree si keessaa baasa. Shamarran sanuu tokko yaamu bat shanja aboo har'a kottaa warra abaluu buna dhugnaa jechuudha. Kottaa iccitii abaluu barraa jechuudha. Dadhabina waliif fayyadaman. Sanbooda akkam gootin beektaa? Rabbittiin si dhiisee ni minii takka ni beektaa? Aboo amee waynatti himtaa biqilaa. Aboo rabbi sodaadhuuti. Rabbittiin si dhiisee jeennatti hime rabbittiin si dhiisee ni minii. Anis deemeetiin nama biraa bira dhaqee rabbittiin si dhiisee naan jee ni minii. Kanarratti ahaa kiyya rabbi rahmataa godhuu fi abbaa ummaa kiyyaatitu naa hime. Jaarsaatu
zabana gabroon fataa sani beektaa zabana mootii san raas maarreen bulchu sani osoo dachii qotuuti dahaba harkate beektaa tole dahaba wanni hin harkate luukkaadhaan harkannaan garuma fi kanaa hin amananii jeeti mee jaartii tiyyatana osoonin waan kana ittiin himne dura isii tana jechuudha qormaatuun qabaa isii akka fattanuu jechuudha jechuudha qormaataan kannaafi jee qormaataan kannaafi jee jaartii isaa tana jechuudha fattanuudhaaf maal jeen yaada mana kiyyaa nam tokko ni himtaa jee wayin siima tole yaa bareedaa kiyya maaluma naa himte itteen ka fakadhu jeen nam tokko wayi himtaa jeen fakatte ka inni muyette Samboda ya da mana kiyya jeen bar an hanga arrasiin dhoyse malee guyyatti killee takkaan dhalaa jeen hindaaqqoo yookaan lukkuudha siin dhoyse malee guyyatti hanqaaquudhaan maal jaaniin killeen hanqaaquu maal jaan hanqaaquudha hanqaaquu killee jannaan nuti akka Harargeetti wanna lukkuun dhaltu sana jechuudha. Waan hindaaqqoon dhaltu hanqaaquu killee buuphaa jaaniin buuphaadha. Akka Oromoo guutuuf galutti waan dubbachuu feeneef Harargeen killee jettiin. Buuphaa hanqaaquu akkasii buuphaa takkaan dhala jeen. Jannaan killee takka dhalta killee takkaan dhala. Akkana si godha. Hangaarra mana ne nam tokkotti ni min jee kadhatee ga haa jetteen amma achi deemteetuma ollaa dheeyte wayin siima nam tokko ni himta jetteen hinim bara abbaan mana kiyyaa ififuu killee takka dhalaa jetteen nam tokkotti ni min jetteen killee takka dhalaa tunis ka afaan nyaadhu achi qabi fifiigi deemteetuma tabiraa takka dheeyte nam tokko ni himta jetteen rabbittiin si dhiisee rabbittiin si dhiisee jetteen haya bari bifoo abbaan manaa abalu guyyaa killee lama dhala tunis ka sa dhugamu dhugatti nam tokkoof hin himin haya nim tunis deeyteetuma taane wayin siimeefu nam tokko wayi himta hinim rabbi sodaadhu unoo bara abbaan manaa abalu guyyaa killee sadii dhala osoo deemtuu killee shan taate mootii bira dheeyte mootii bira dheeynaan ka ala gurbaan kun amata meeqa guutuu killee dhalu jire killee tana baasu qaba mootummaadhaaf takkaa mootummaan beeksisne mootummaadhaaf galiin galchine qaba fida qaban gaa fidan mana hidha waggaa fidan maaliin balleessi us ulumaan seena maaliin godhe ati hanga arraa ka killee dhaltu akkamitti mootummaan beeksisini ka guyyaa killee shan dhaltu guyyaa killee shan dhaltu akkamitti mootummaan dhageessin jeen itti qofleetuma yaa mootii jeen ka dur jirtii ilmi namaa yookaan dhiirti killee dhaltii miti mee garuma ifii kanaa ani ififuu jeen daaba luuqaa guutuu qabdaa guutuu argaddeetu na sun dachi qotu yoon hin jaartitti yaa hime nama na himti jee kanaan isii qormaatuudhaaf jechuu isii qoruudhaaf akka isii fattanuudhaaf je'ee malee dur jirtii dhiirti killee dhalti dhalaan jeeniiti dur jirtii dhiirti killee dhalti jechuu ilmi namaa killee dhala jeeni akkasitti rabbittiin si dhiisee akkanatti himee fi isinis deemtee unoo killee takkaan himee fi isin shangootee isinitti himte unoo gaa dubbiin tanumaa jennaan ati barumsa guddaa naa kannite jee isa fuudhee badhaasa kannee fi dahabni sanis keetii ati barumsa guddaa yoomillee hin irraanfanne iccitii fi jabeeffachuun naa kannite jee badhaasa kannee fi jechuudha akkasitti isiisan hogguma san ajjeese jechuu mootichi seenaa kana naan akkasii oduu tokko gaati nam takkatti himin jettee tanaaf himte tunis dheetten nam tokkotti himin jettee taane him kanaafuu iccitii mana keetii iccitii jaarsa keetii jabeeffachuun dirqamaa jeetii yaada lekkiidha dubbii wal dhalchiisuu
Isiin amma fakkeenyaaf killee takka jeetetti hime yookaan buuphaa hanqaaquu jennuun kana takkaa jeetti hime deemtee shan dhayite arba gama jennaani ilmoo gamaa laal jala ilmoo gama jaaniin hijiba wal dhalchiisuu jechuudha. Arba qofa laal arba jennaani laal ilmoo arbaa jala jeen ka hijibattee dawsanii jeeni beeta akkasi wal dhalchiisuu jira dhugaa waan bareedaadha. Yeroo isa waliin dubbattu sochii yookaan mallattoolee hin agarsiisin abbaa mana keetii. Fakkeenyaaf namoonni tokko tokko gus yoo waliin dubbatan dhiirri kun kabajaa fedha shamarranis kabajaa ni fedhan. Garuu haati manaa yeroo abbaan mana isiitii wajjin haasoitu mallattoolee agarsiisuu hin qabdu. Mallattoolee harkaa jechuun fakkeenyaaf deemnurraa maali fakkina taata mallattoolee harkaa facial expression ka jennu mallattoolee fuulaa akkana nyaara walii guuruu harka facaasu waan akkana kana yoo katti agarsiisu taate tuffii fudhata. Maaliif akkana harka na urguftii mee ammaatti nama tokko dubbisi shamarran tokko dubbisi yookaan tasuma wajji wali bu'i. Tashiita sitti ol marattuu jira tafuuxaa mudhitti hidhattuu jira wantoota akkanaa kanaa jira normaal magaalaa irratti yoo jechuudha. Safuudha ammoo akka Oromootti wanni kun safuudha. Gama manatti hogguuf inni abbaa manaa hoggu dubbistu mallattoolee fi harka buttaadhaa fi urguffiidhaan yoo ka dubbiste tuffii fakkaata. Dhiironni waan akkanaa kanan barbaadanii shamarranii fi mujjarra soddom ka jenne san jechuudha. Kanarratti fakkeenyaaf karaa keenya kanatti maaliifi jaarsaa fi jaartiin eega dullooman yookaan immoo eega umriin isaanii deemte booda maaliifi jecha baadhaan wal darbatan. Amma fakkeenyaaf kun ka jiru namoota umriidhaan deemanii ilmaan 10 wajji dhalan faadhaatu hoggaa waan takka jee inni aarseen deem rabbi si haa darbu waliin jaan kun maaliif ta'uu dandeenya. Akka gaafin na gaafatte. Kana jechuun nuti abbootii keenya gorsuu feeree osoo taane waan jiru. Waan jiru kuni maali beekta mana hulayyuu ni jira jeetii yaada. Maali beekta bakka takkatti yeroo laalu wanni akkanaa kun dhuganii jiranii wala baaruutu jira erga guddatan booda adda deemuu faatu jira. Umriin isaanii 35 gama 40 miira fedhii kana keessaa baanaan adda deemuutu jira yookaan ilmoo dhaluu dhiisnaan adda deemuutu jira. Amma asirratti hiikaa jaalalaatti hubatta. Fakkeenya dullacha yookaan dullacha illee hin jaamu maqaa kabajaatii miti nama guddaa manguddoome tokko erga inni dulloome boodaan haadha mana isaa erga inni jabaqe haadha mana isaa harka qabdee isaan deemtu ni agarta. Bakka tokkotti ulee qabdee fi uleedhaan ka deemtu ni agarta. Bakka tokkotti osoo isiin ija qabdu inni nama ulee qabeef dhabee aboo jaarsa farrisaa tokko kan nama cinku tokko bakka itti jaan agartee hin beektu. Hiikki jaalalaa bakka hedduun namaa galuu danda'a. Amma namoonni akkasitti jaalallee hanga qabriitti hanga duutee biyyee gasseentutti bara. Hanga duutee biyyee gasseentutti. Hanga duutee biyyee gasseentutti. Tokko sadarkaan jaalalaa kun hangam akka ta'e ni mul'isa. Amma dulloomtee ulee qabdee deemtiin ifiif nyaachisti ijaanin arkuu bara. Hogunni du'ee jalaa waalanii kabar jaarsa waan dubbatuu fi waan haasa'u adda wallaalee jalaa du'ee kana boochi barka dullattiisanii. Takka immoo osuma inni umriin jiruutu rabbi si ajjeesu jettiin. Abaaramaa yaa jaarsa nana gubde umri si haa gabaabsu jettiin. Sadarkaan jaalalaa asirratti murteessaadha. Akkaataan itti walitti dhiyeenyi isaanii jechoonni isaan itti walitti fayyadaman. Wantoota bar jaalala cimsuu fi jaalala salphisaniitu jira. Amma uummanni san akkaataan dhufeenya jaalala isaanii yoo qoratte jaalala fokkottuu takka akkaataan dhufeenya isaanii jaalala kabajaadhaan hin guutamne jaalala wal danda'uudhaan hin guutamin jaalala tuffii irratti hunduuti akkanumatti haa jiraannuudhaaf qolarraa dhalan tokko. Wantoota amma gama fuulduratti deema laalaa deemu jirra. Wantoota akkanaa kanaatu jira. Hanga duutti ka hojii deemu san jaalala jechuun sanii isinaa qunnamsiisu eebatee nyagamatti aanutti achi deemna. Abbaa mana kee dhiirota kamuu waliinuu hin dorgomsiisin. Fakkeenyaaf abbaan mana keetii jechuudha
hoggaa nama keessummaa takkaa wajjin dhufe keessummaa dheettee makaddaa dura guuruu fi kana dura abbaa manaa keetiif tolchitee maal jettee eega abbaa manaa keetiif waan barbaachisu gooteef booda yaa keessummaa kiyya jechuun san ni jirti gaa. Akka Harargee kanatti fakkeenyaaf akka naannoo keenyaatti wanni jiru keessummaan hedduu kabajamti. Jaarsaa fi jaartiin sireerraa bu'anii fiiti keessummaa san sireerra raffisan jechuudha. Yoo manni ka guutuu ta'ellee alallee irraa buran. Dogongoree akkamii uumamanii beektaa? Amma Oromoota asirratti waan hin hubadheetu jira, waan hin gaafadhee irrattidha qabeessi jira, waan kana haasa'uuf duratti qophaa'u waan nu barbaachisu. Akkaataa amma Oromoota Arsii, Wallaggaa, Booranaa kanatti yoo ka fudhattu taate fi Oromootuma walii galattuu iddoo tokkotti yoo ka fudhattu taate Oromoota ammayyummaan isaan hin gonfatiin biratti yoo kan fudhattu taate Oromoota aadaa isaanii likkitti hordofan bira hundi Oromoota garuu aadaa hordofuu irratti garaagarummaan ni jira. Mana keessa taa'ee haadha manaatii fi abbaan manaa mana keessa taa'anii namni dhufee yoo warri amiir yoo je ooyi seenaa ni jirraa hin jettu haati manaa. Ooyi ni jirraa seenaa eenyu atiitu dura dubbata abbaan mana keetii san maaliin calaqqisiisa? Maaliin calaqqisiisa? Jirra eenyu sin jennu? Eenyu booja abbaan kiyya tokko. Maaliif akkas da? Abbaa manummaa isaa calaqqisiisuuf abbaa manummaa isaa calaqqisiisuuf yoo utaaltee ummaan ta'e waatte yoo kun hin ta'u akka amma deebi'uu qaba namni deebi'uu qaba gama aadaa isaattis deebi'uu qaba. Kana abbaa mana keetii oguu namni wajji dhufee abbaa mana keetii dursa keessummeessisiisa. Abbaa mana keetii dursa keessummeessuu qabdi. Abbaan mana isii osoo jiru abbaa mana isii dhiistee hiriyoota isii yoo laal shakkiin wantoota irraa eegaluu qaba. As keessa amma shakkiin ni uumama. Adda bahuu dhufa amma waan amma jennu kana abbaa mana keetii hiriyoota biraatii wajji dorgomsiisu. Osoo abbaa mana keetii bira teessu hiriyaa abbaa mana keetii irratti ija deddeebisuu yoo guddiste maaltu uumama? Osoo abbaan mana keetii firra taa'u jiru hiriyaa abbaa mana keetii jalatti yoo tiraazii yookaan makaddaa jaaniin tana dhidhiibde maal jechuudha? Afaan Oromootti boraatii jaaniini nuti afaan Arabaa kunis nu keessa ni sasseena nuuf kolchaa ogu takka yoo isa jala kadhiibdu taate maali kun dogongora shakkii keessa seena laal osoo abbaan mana keetii jiru tottolfattee yoo qoostee kuttu taate shittoo mana keessatti abbaa mana keetii biratti fitti hin facaasne facaafattee yoo kuttu taate gandaa ruuzaa dhaquuf hoggoo abbaan mana keetii jiru kophaasatti fooxaan uffanne hogguu hiriyaan abbaa mana keetii dhufte fooxaa ajaa'ibaa yoo gabbaastee uffattu taate kun maal jechuudha? Rakkoo biraati. Kana amma bara jechuun namoota abbaa mana keetii bira dhufanii fi bakka itti deemtu kan abbaa mana keetii caalchifte jechuudha. Dogongoraa dhiironni waan akkanaa kanan barbaadan shamarran asirratti akka of eeggatan. Gamatti aanutti hoggaa dabarru hiriyoota abbaa mana keetiitiif hin dhukkubsatin. Abbaan mana keetii osoo jiru. Abbaa mana keetii caalaa hiriyoota. Amma fakkeenyaaf naaf biqilaan hiriyaadha. Yeroon mana isaa dhaqe yookaan immoo mana kiyya dhufe yeroon mana biqilaa dhaqetti haati mana biqilaa jechuudha. Ana dursa isaaf kabajaa kan nu oolti jechuudha. Teetis akkasumatti. Xiyyaas akkasumatti yoo rabbi jee. Kana wantoota akkanaa kana maal godhuu qabdi? Irraa of eeggachuu qabdi jechuudha. Irraa of eeggachuu qabdi sirriitti. Kabira abbaa mana keetii jaalattee akka itti heerumtu hin dagatin. Ati hojjettu isiin hojjettu manaatii miti. Laal yeroo takka namni ni jiraata maaliif akka jiraatu garuu hin beeku.
yeroo takka namni ni heerumaa maaliif akka heerume hin beeku beekan. yeroo takka namni ni fuudhaa maaliif akka fuudhe hin beeku yeroo tokko gaafattee maaliif fuuteettee gaafattee ni beektaa maaliif maaf akka fuudhee hin beeku namni bakka hiriyaan tiyya waan fuuteef hin fuudha jaa hin beeku Waanummaan tiyya naan jetteef hin fuudha faaja. abbaan kiyya tokkicha kana qabaasaniif hin fuudhe faajaa wantoota akkanaa kanaatu jira maaliif akka heeruman maaliif akka bultii jaaran gonkuma irraanfachuu hin qaban gonkuma irraanfachuu hin qaban wantoota asii olitti lafa keenya kana guutuu Abbaa manaa kee jaalattee akka heerumte hin dagatiin waan jiru. Amma fakkeenyaaf warra dirqamaan itti heerumanii jira. Dirqamaan itti kannan saniifoo akkamii hin laallatu sanii ilaallatu. Hin laallatu. Abbaa manaa kee jaalattee akka itti heerumte beekuu qabdaa. San jechuun bar ni laallata jeetii yaadaati. Hin tole laallatu jettee. akkamitti mee Akkamitti yoo jette dhalaan takka eega itti heerumte boodaas jechuudha. Jaalala inni kan nuufii jira. Saniin murteessaadha. Jaalala isaa san eega irraa fudhatte booda hanga takka wajji jiraatte wajjinuu ilmaanuu wajji horte booda maaliif dubbii itti goggooti jechuudha. Jaalatteetuma itti heerumte jechuudha. akkasii beektu jaalalli bar siisheer bulutoos zaappiyaa wantoota akkanaa kanaan hin dabaru uumama miti kanatti amanta inni amantamii njeeqaa noor Amma dhugumatti meeseenjaraaf waassaappiin faa dabruu eegalee jira yeesu. Zaappiyaa fi kana hin dabaru dhugaa. Garuu waassaappii, instaagiraam, snaapchaat kana kanaan jaalalti waliif. sanis mataa isaa danda'e miti garuu amma ta dirqamaan heerumte mee amiir ta dirqamaan heerumte osoo jaalalli keessa hin jirre fedhii warraatiin ta heerumte dirqamteetu heerumte ati nyaata tokko osoo hin feene si nyaachisan akkamitti likkitte sirraa dalaga ati mee sirraa ni dalagaa duba akkamitti feetee fudhatta si dhukkubsachiisa bara amma wanni isiin laallatu wanni nan jee shamarreen dirqamaan heerumte san dhukkubsata keessa jirti dhukkubsata keessa jirti dhukkubsata akkam keessa jirti hin feene daayizeeshinii isii akkuma nyaata ugu nyaatee garaan kee likkitti sirraan dalaynetti waan osoo hin fedhiin fudhattee filannoo keetiin ala waan fudhatteef jecha filannoo namaati haa taatuu jiraachuu jirtaa jechuudha bar namoota jiruu maqaa jiraatan ka jennee sagantaa taan keessa dubbanne san kana keessa jiraa bar akkamiin laallata jaalattee itti heerumtee jaamii jaalattee ittiin heerumte warraatu dirqisiisee kenne kana garuu nu caala warra waan akkanaa keessa jiranii murtii kana deebisuu danda'a. Kanaafuu maaltu fala jettame jaalattee wanni kanaaf abbaa manaa kee jaalattee akka itti heerumte ta'uu hin dagatiin kajoo kun saniin ilaallatu akkuma jenne dabarsine. Furmaanni maal ta'uu qaban ni beektaa? Warri isaanii akka dirqisiisanii itti kennan dagachuu hin qaban. Warri isaanii gurbaan saniis akka dirqisiisee fuudhee dagachuu hin qabu. Maaliif iji? Ulaagaa shamarran kaan dhiirotaaf guutuu qaban san hogguu isiin hin guunne wanni isiin naan guunneef anaatu ulaagaa isiin barbaaddu san hin guunne jeef deebisuu qabu. Deebisaa mataa isaatiif kan. Warri isaaniitis hogguu isiin deddeemtee alaana laafee kana guddiste wanni isiin micoon teenyatuun waan kana gootuuf nutuutu bakka isiin hin feene yookaan bakka isiin hin malle bakka isiin hin jaalannetti achi dhiibee dhibbaatee nyaantaa hojjirtii jaanii hubachuu qaba. Kana akkasitti deebisuu dandeenya. Kana caalaa ammoo warri waan kana keessa jiran ni beekama rakkinni kun maal akka ta'e jechuudha. Gama dhimma itti aanutti hogguu dabarru eenyuun akka abbaa mana keetii irratti akka xiyyeeffatu hin hayyamin. Amma jechuudha abbaan manaa keetii kun gaariidha. Abbaan manaa keetii kun dastaa. Yookaan immoo abbaa manaa keetii bakka akkanaatitti hin argi. Abbaa manaa keetii isaa nama akkanaa hojii deemuu nagari. Je'ee nama akkanatti waa'ee abbaa manaa keetii keessa akka tiitichatti sasseenu kana goflaa tokko qofaan hoggaa inni akkana seene lachuu keessa gachuufiiti nama sanoo maali ni beektaa asirratti namni kun ilmi namaa kun tokko akka jee addunyaan tun filimaa jaan addunyaan naaf ati amma irra jiraannu tunii fi daawwattoonni keenya guutuun irra jiran tun filima. Diraamaa jechuudha. Filima. Kalikkitti diraamaa dalaguu danda'u irra jiraata. Kalikkitti
Hindandeenye irraa gala. irraa deemaa jechuudha. Waan hin galiniif jechuu addunyaa. Waan hin galiniif jechuun fiilmii walirra dhiquu osoo hin ta'in akkaataa jireenyi kun itti barbaachisu yoo likki beekte likkitti karaaktera yookaan bakka sii kennamte sanitti likkitti irratti taphattee kutta. Yoo likkitti irratti hin taphanne sirra taphatamtee kutta. All of waa hunda irratti jechuudha. Jaalala irratti isaa ta'u, biizinasii irratti isaa ta'u, hatta deemsa karaa irratti illee haa ta'u. Addunyaa kanarratti taatoota yookaan immoo aktara cimaa taane dabruu qabna. Aktara cimaa ta'a shuur jechuudha. Kana gama aktar hogguun akkana jiru namni keenya dubbii karatti hiikatan. Karatti namni hiikuutu jira Amir. Addunyaan tun fiilmii hogguun jiru fiilmii walirra dhiquu miti kanneen hin baanu. Fakkeenya Amir jiraachuudhaaf erga uumamanitti jireenyi waan ta'e adda hubatanii likkitti sagantaa durarratti waan kaasnee jaalalaa fi jireenya irratti waan kaasnee jira. Waan san likkitti dhaggeeffachuudha qabanii jechuudha waan kana mo'uudhaaf. Gamatti aanutti hogguu dabarru abbaa mana kee yeroo harka duwwaa gara manaa dhufu fuulatti hin guurin. Abbaa mana keetii jechuudha. Maybe Maangoo harkatti hin ilaalin. muuzaa harkatti hin ilaalin. Maaliif fidee waan kana dhufee hin jiin? Maaliif hin fidinii hin jiin gammachuudhaan. Maddu si maddu inni nu ifiif sanboota waan akkasii sirreessa. Wallee Aadam Haaruun takkaa jira. Ni ibsa waa'ee kana Aadam Haaruun kun beektaa jaalala tana akka hedduutti ibsee ni ibsa gammachuu ogguu alarraa ol seente fuulli isii gammachuu. Fuula bareedaadhaan abbaa mana isiidha simachuu. Hoggusan ifitti amantummaatti dhaga'ama konfideensii jechuudha. Jaalalli isii qabutti eedama. Guyyaa waa fidee dhufe kofaltee gammaddee guyyaa uumaa fidee dhufne yoo fuula katti guurte taate hiikaa qaba. Hiikaan qabu. Irraa isii sinaa baraaru. Warreen dhiirotaa shamarran waan akkanaa kana godhu hin gammachiisanii shamarran keenya akka gorsatti ni beeytan isinis irraa of eeggadhaa. Kurnaffaatti achi dabar. Saglaffaa. Qabeenya jiru qusadhu. Dafqa abbaa manaa keetii hin balleessin. Hin balleessin. Fakkeenya. Itti dhiigee fidala. Haramitti illee fidu. Dhiironni kun shamarran isaanii waa qusatan hedduu jaalatan. Shamarran kaayyoo qaban ni jaalatan. Fakkeenyaaf maallaqa yoo fide yoo itti kenne yoo sirriitti qusattee karoora baastee wal bira daddabarsitee guyyaa abbaan mana isii rakkate fuutee itti gabbaastee kenniteef jireenya isaa keessatti wayi barreessiti. Onneen namaatun akka waraqaa duwwaati yookaan sammuun namaatun bakka jaalalatti akka waraqaa duwwaati. Waraqaa duwwaa goosiif yookaan shamiza adiidha jechuudha. Shamiza adii kana yoo qushaashni gurraachi tokko tuqe koosi qashaan tokko tuqe irraa mul'ata jechuudha. Sammuun jaalalaatis akkasi. Waan bareedaa barreessuu qabda kan mul'atu. Qabeenya abbaa mana keetii qusadhu jechuun harta akkaanis maal ni beektaa? Abbaan manaa jechuun haadha manaa isaatti wajjin walamantummaa qabaatee qabeenya qabu isii dho'isuu dhabuudha jechuudha. Fakkeenyaaf rakkoo dhiyoo tana qabatamaan agaree jira. Jaarsaa fi jaartii wal lolanii wanni jechuudha bakka sanitti biraan ture. Wanni isin himattu yoo jiraate akkaawuntii isaa hin beeku jetti. Akkaawuntii maallaqaa. Akkaawuntii maallaqaa hin beeku. Tole. Gurbaan kun lubbuu qaba. Gabbahee yoo du'e qabeenya isaa kana booda akkasumatti achumaan hafa jechuudha. Gabbahee yoo du'e akkaawuntii isaa hin beeksisa. Maaliif akkaawuntii isaa dho'isa? Maaliif dho'isa? Beeksisuu qaba. Hanga danda'ametti inuma maqaa isiitiif maqaa isaatiin bukni tokko walitti baname kan waliigalaa achirratti. Asirratti waan jiruutu jira. Bara ammaa asitti qabeenya abbaa mana keetii qusadhu jenne. Hanqina irratti harkeeti akkas godhe. Hanqina irratti harke. Hanqinni inni irratti harkee takka walamantummaa dhabuun isaan jidduu ni jira. Kan lammaffaa irratti ammoo qusachuu dhabuu isii takkaa waan kanaatu jira. Nama faffacaasu ta'uu malti jettee. Waan isarraa hanqatu takkaatu achi keessa jira. Deebisaa inni barbaadu ta'isiin hin kennin takkaatu jira.
dhugaa amma waan takkaa jira biqilaa seenaa takkaan dhagee jaarsaa fi jaartiidha jaarsi hojii guddoo hojjeta hojii hojjetu kana keessatti maallaqa jechuu hoggaa fide soofaa akka nuti irra taa'u jiru kana as keessa guura maallaqa kana haadha manaa isaa irraa hidhoose jechuudha as keessa guuraa quban qabdu gaafa kaan inni hojiif biyya biraa deema hojiif biyya biraa akkuma deemetti haati manaa isaa kun maal gooti abbaa manaa kiyyaa kana hoggaa dhufe jechuudha bifa addaatiin simadheetteeti soofaa kana gabbaaftee bakka qushaashaa bakka itti darbanii jira biyya faranjiitti namni san nama keenya illee kanaaf soofaa kana fuutee bakka qushaashaa kana geessitee achitti darbitee mana guutuu jijjiirti maallaqni guddaadha bar san booda yeroo inni biyya biraa turee dhufe isiin gaa abbaa mana kiyyaa jetteeti bifa addaatiin isa simachuudhaaf qophooyte hoggaa laalu meeshaa manaa guutuu jijjiiramtee jirti sammuun isaatis achuma bul hedduu jeeqamee jaani waan kana akka lamatti himama san booda maallaqni san qabameeti maalis numa ja'anii innaa kana jechuun abbaan manaa jechuudha waan fedhellee ta'u hanqina jaartii isaa qabdu beekuus beeksisuu qaba akka beektamee waan kana wanti kun garuu nama dhiba nama dhibu maali ni beektaa namni keenya dhuguma Amiir an waan takka daawwattoota keenyaaf ibsuu barbaadu keessaa yoo jiraate viidiyoolee ijoolleen Oromoo dalagan laaluu qaban gaafii kee garuu ittiin deebi'a wal qabata waan ta'eef viidiyoo ijoolleen Oromoo dalagan Amiirii fi Biqilaa qofa osoo hin ta'in idil addunyaa ijoolleen Oromoo ka dalagan laaluu qaban nuti haala uummata keenyaa mudatu qabatamaan riilii asitti finnee isaanitti himu waan dhugaan jiru waan dhugaan jiru waan keessan namni qo'e namni maaliif si dhaggeeffata haasoo itaami namni maaliif si dhaggeeffata mee ati fakkeenya jaalaltee asi qabdu haa jennu fakkeenya malee si miti iccitii keetis si baasisuu fedheetii miti jaalalli si qaba hogguu jaalalli si qabee namatti haasawutu barbaadda kun nama hunda namni jaalalli qabe nama jaalalatti waan jaalala saasan itti haasawu nama dhaggeeffatu barbaada hayaati waa'ee jaalalaa namatti haasa'u barbaaddu bira dhayite namni ati jaalalatti haasa'u dhayite san yoo waa'ee jaalalaa akkas ati dhaggeeffatuuf barbaadu kiraash jechuun gamaa gamanaa walitti bu'iinsaatu dhufe atis dhaggeeffatamu feetaa inninis dhaggeeffatamuudha fedha. Kanaafuu nama biraa barbaaddatta. Bo'aatiin nurraa deema rakkataa akka kiyyaa jettaadha qotte uummanni keenya likkitti keessa gabbuu if laaluu qaba. Iflaalu qaba miseejii ergaa waanuma fiitii qafiitii walirraayis baratee waan hubachuu qaba gama gaafii keetitti hogguun as deebi'u walamanummaan jiraachuu qaba hanqina abbaa mana isii baastee namoota biraatiif dabarsuu miti isatti himuu fudhachuu qaba inninis fudhadhaa warreen dhiiraa hanqina haati mana keessanii isinitti siim garuu hogguun akkana jiru haati manaa abbaa mana isii gorsuu qabdi yookaan itti himuu qabduutu jira. Atuma alarraa dadhabee deemaa dhufe ati maaliif akkana taate ati maaliif akkana taate ati maaliif waraana addunyaa sadaffaa hulaa irratti uumuu jechuudha. Waraana addunyaa sadaffaa hulaa irratti uumuudha. Yoo ergaate teessee tasgabbooytee hafuura baafattee waan itti barbaaddu si kan ta'e sanbooda yoo si gaafatte yoo hin deebistu ati. Sanbooda nagaya. Dubbiillee nagaa akka garuu dadhabinaas akkaataa itti nama himan qaban addunyaa kanarratti ilmi namaa kun uumamumaan dadhabina isaan fudhatu. Amiir dogongortee yoo siin jaan dhugumaan Amiir yoo ati nama jentilii fi pozitiiva taate malee hin fudhattu. Anis akkasuma garuu saayikooloojikaalii kitaabotaatu jira kan sammuu namaas kana jijjiiran. Namni nama ajjeesee mana hidhaa keessa jiru ati nama ajjeesee yoo jetteen hin fedhu bar si jeesuu barbaada lammata. Kanarratti wallisaa Khadiira Ramaa jechuudha waan na taphachiisee jira. Mana hidhaa ture beektaa inni
mana hidhaa gaafa turetti gurbaa tokko obboleessaa ajjeese wajjin akka jee namoota mana hidhaa karshallee kana keessa hojii jiru jee obboleessaa mancaan morma irraa darbee akka malee godhee ajjeesee fi hajaartii ajjeesee fi kun hundi wal keessa deemame amma naaf hime jee bakka seenaa obboleessa gurbaan san obboleessaa ajjeeseeti harrillaa kana awwaalee waraabessi baasee mataa jechuu gaafa boodaa hulaa duraa fuudhanii jechuudha akkasitti inni mataa sana agarraa rifatee baafatee bar namni nan dhageenye rifatee baafatee gaafa boodaa qabamee jechuudha hidhame waan jeen ati bar nama obboleessa kee ajjeese awwaalee akkana godhe jennaan achi keessa qadiira ramaa mana dukkanaa naqan jechuudha adabbi ati nama akkana waan akkanaa godhe jettee isaaf irraa himate jechuudha hin fudhatu obboleessaa akkas godhee kan jiru himate akkana naan jeene mana dukkanaa keessa adabbi jechuudha seerri nuun ayyamuufi isni fudhachuun isiiti seerri nuun ayyamu seerri nuun ati bar nama waan akkana godhee mana hidhaa seene jennaan si adabuu danda'a ajaa'ib ati the future waan gama fuulduratti daawwattoonni nama tokkotu akka naan jee gama fuulduraa biqilaan kun ni jaamnaa min jaani inshallah egaa gama fuulduraa waan kana daranii dhiyeessina jennee yaadda inshallah wala rabsuudha wajji wal qabsiise waa 27 laalla dogongoraa wajji qabsiise waa 17 laalla abiir kunis fiichara nu eeggachuu qaban gaa abdiidhaan dogongora irratti 17 laalla wala rabsuu irratti waa 27 laalla jechuudha wal sobuu irrattis waa 18 moo akkana ni laalla kana hundammoo nuti obsumaan nu eeggadha dhugaan siinjaa daawwattoonni keenya yoo nu cinaa jiraatan baramma 30 hin finne bar kutaa tokkoffaarra jira gama fuulduratti kun waan gama fuulduraatti deemnu jechuudha garuu as keessatti osuma haasofnu ispoonsara qabna Amir asuma haasofnu ispoonsara keenya gama dhumaarra dhufnee jirra egaa daawwattoota keenya kabajamoo sagantaa kana kan ispoonsara nu godhee chaanaala B-Boy Abdataa jedhu chaanaala B-Boy Abdataa jedhu description irraas commentii gubbaarraas isiniif keenya B-Boy Abdataa subscribe godhuudhaan akka cinaa dhaabbattan gamumaan isin gaafanna galatoma isaanis galatoomii jannaani walaa jabeessinu walaa guddisnu namoonni ispoonsara nu godhuu barbaadanis nu qunnamuudha dandeessan jechuudha adaas nu laachuu dandeessani ispoonsara yoo nu goones nu laallaa nu dhiise ispoonsara footuma teenyaa fi taamiiruu milannaan tis good gama 10ffaatti dhufna Amiroo wantoota dilee dubbannee kana egaa waan qabatamaa beekumsa ragarratti qorannaa irratti mirkanaa'e sammuu uummata keenyaa irratti ni goona jennee gama fuuldura yaanna gama 10ffaatti dhufna 10ffaan tun xiqqishoo addaa sabdeechu wal qunnamtii saalaa akka waan si dhukkubuu fakkeessitee abbaa manaa keetii hin didinii Nandidini softe safaa namidini reeti yaatiin taphatini dhuguma naa himi ammumaan osoo dhiyoo jiru sirraa namaa jaa maali gama 10ffaatti wallee isin gargaare malee humaan qabu gama 10ffaatti yeroo dhufnu wal qunnamtii saalaa sobdee akka waan si dhukkubuu fakkeessite abbaa mana keetii hin didinii jaa kana bal'inaa keessan deemnu dhorkaadha hin fedhan dhiironni waan akkanaa soba kana jechuun yoo sirra beeke dhiirri oguu waan takka shakke hanga waan san dhugaa waan sanii harkuu jalaafuun fedhu sammuu isaa keessatti mallattoo gaafii ta'a shamarranis akkuma waan shakkan shakkii keessa naqa maaliif na diddii sababni maali bakka waa hedduu sammuu isaa keessa katabama kana jecha akkana godhuunis jaalala balleessaa dhiironnis wantoota akkanaa kanan fedhanii 10 kutaa tokkoffaadha Amir asumarra dhaabna kutaa lammaffaa 20tu nu hafaa sagantaatti aantu keessatti ilaallaa jechuudha egaa daawwattoota keenya qaqqaalii guutuu addunyaa jirtan sagantaan jaalalaa arraaf qabnu kana fakkaata egaa warreen hangammaatti nu daawwachaa nu faana turtan martinu maqaa Oromoota idil addunyaa jiran hundaan isin jaalannaa isin qabanya nageenyi badhaadhaa
Nageenyi badhaadhaa warreen Amiirii fi biqilaa daawwatan Amiir bari nagaa. Nagaa. Kadhalatu nagaa. Nagaa. Kandalchu nagaa. Nagaa. Maatii waatiin nagaa. Nagaa. Oromoon hundi nagaa. Nagaa. Xiqqaa guddaan nagaa. Nagaa. Oromoon biyyaa nagaa. Nagaa. Oromoon biyya armaa nagaa. Nagaa. Rabbiinis ni dhagaa. Nagaa. Galatoomaa isin jaalannaa. Isin jaalannaa hin badinaa. Biboy. Biboy abdataa subscribe godhu akka hin daganne. Roros Tube haaree taananiif irra guddaan godhaa jirtanii warri haaree taataniif subscribe godhu akka hin daganne. Biqilaa Tube subscribe godhu akka hin daganne isinin jaa hamma kutaa lammaffaan walitti deebinutti nagayaan nu tura. Abbaan mana isii yookaan abbaan mana kiyyaa jechuudha. Sorry. Ati mana isa. Nuti jaarsa qabna. Jaarsa qabna. Astaghfirullah. Arra baay'ee.